الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بلينتين لما أنت كتبني يعني مقايس عن الجنوبي من ودا جرجع في يا رست تكتك الرافض وربنا أسمع نوكا ماشي ويل مكانك يا jalqaba baga idal adha isin ga'e itti aansuudhaan maqaan kiyya Kaliil Nuuroo jedhama. Yoo jiraata ma'aanaa diksiisii akkuma isin dhageettanii إسنو akkasii godha. Duraan dursee illee baga ayyaana idal adhaa waggaa kuma tokko jalaffaa ayyaana keessatti jedhama. Maqaan koos Amin Idriis jedhama. أش ما شاء الله دو إنسان جالنا غرمو غافي تتاترو غافي إنسان مو ولي مراتني غافي ولي مراتني ده بساني إنسان أكو مرجع ماشيدا غافي تكفى مال جدا أك كالندر إدراسة برامي كف كبجات جرا ونجر. Afaan Faajaa waggaa kuma tokkoo fi dhibba afurii fi 45. ما شاء الله غرا غافي تانو تترا غافي كان اللي ولما مراتني ده بساني أيان إدى الفطر أيان تاريخوني غيان كبني غيان مكانسا ماني Kan darbu كادر guyyaan itti kabajnu إيه guyyaan sun roobi. روبي يعني ما شاء الله هندن دي نجارو جالة ثنا قافين كنا سرفا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يروميك حج الجن yeroo tokko ما شاء الله ما شاء الله إيش جرى أكو يارتي تتى أرفع مال جرا باقي سنينجي نموت يجوني بربادين أسمان أسرتي صدّا يجوا بربادين kana tokkoffaa jalqaba warra isin jechuun warri nan barbaadu uummata musliimaa addunyaa mararra jiranii keessattuu uummata kiristaanaa warreeta amma miidhaan warroota amantaa biraatiin irra gahaa jiru hin jiranii miti baay'ee warreen nama gaddisiisan warra akka kiristaaniin dabalatee warroota akkasii musliimaa hunda isaanii warra miidhamaa jiranii bakka ayyaana idil adhaa kanaa isin jechuun ni barbaada. Walumaa fakkaata. ولو فكاترني ما شاء الله دمرتي مالني دامسا هواسا مسلمة أبدا كيستو كما قالا كنا هم داركسيس كنا أمس سنك أبدا مي Akkuma beekamu ayyaanni idil adhaa ayyaana guddaa fi ayyaana beekamaadha akkuma addunyaatti jechuudha. Keessattuu akka magaalaa keenyaatti ayyaana kana yeroo kabajamu hawaasni baadiyyaa naannolee garaagaraa irraa dhufan gandoota garaagaraa irraa kanneen dhufan magaalaa iddoowwan hin taane garaagaraatti argamu. Isaanan sunniin bakkee hin taane sanarraa of qusatanii ayyaanni kun maaliin kabajuu akka qabnuu fi maal dalaguu akka qabnu beekanii wantoota karaa amantaan keenya itti nu qajeelchu sana qofa hordofnee bifa miidhagaa ta'een ayyaana keenya nuuf kabajannee waan jedhu sana dhaamsa qaba. Anillee akkuma isaatiin wal fakkeessuudhaan jechuun ayyaana kana jaalalaan kabajaan ollaa keenya yaadachuudhaan warroota rakkatan warroota harka qalleeyyii ta'an warra guyyaa ayyaana kana ittiin ayyaana kana kabajuu hin dandeenye ni jiru miti warroota akkasii san gargaaruudhaan waan qabnu yaa'u biddeena takka qabaannu gimaashi isaanii kennanii gimaashi ofii fayyadamuudhaan warroota akkasii san waan akkasii sana osoo fayyadamnee baay'ee natti tola jechuu barbaadate. Kanaafuu caasaa keenya goolabuun duratti uummata musliimaa maraanuu bakka itti isin gahee ayyaana gaarii isiniif ta'u hawwii keenya isin kenna baay'ee galatooma pirogiraama kana qopheessuu keessaniif hedduu itti gammanna. Thank you forever.